Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Heera deebisuudhaaf daggala seenanii Oromummaa tursuuf deemsa eegalani. Guyyaan guyyaa dhalee baatiin lakkaa'amee bara darbee dhufuun waggaan ida'amee 1-2 jedhee lammiin wareegame. Har'a guyyaan waxabajjii 16 bara 2014. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Qophiilee har'aaf qabnu hordofuu akka isinitti tolutti sagantaa har'aaf qabnu isin beeksisa. Qophiin hundee waa'ee hidda laatiinsaa Oromoo fi sanyii namaa irratti qophaa'ee yeroo isaa eeggachaa jira. Qophiin fayyaa hawaasaas qophaa'ee jira. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Jaalannee Gammachuuti. Amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessaan oduu kan isiniif dhiyeessuudha basaa waaq jiraatee duraan dursee hangafoota oduu har'aaf qabnu keessaa. Addi bilisummaa Oromoo fi qaamni ce'umsaa waggaa 10 booda walitti deebi'uuf guyyaa sadhumaa murteeffatan. Ittaanaan ministeera muummee Itoophiyaa OPDO akeekkachiisan. Biiroon Aadaaf Turizimii Oromiyaa kan damee Adaamaa beeksisa qubee sirreessuuf tarkaanfii fudhachuu eegale. Pireezidaantiin naannoo Gaambeellaa duraanii Sudaan Kibbaarraa butaman irratti himannaan du'aa baname. Amma oduu bal'inaan. Waggaa 10 dura adda bilisummaa Oromoo irraa adda bahee maqaa qaama ce'umsaa jedhuun socho'aa akka turee fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti walta'iinsi dhumaa raawwatuuf haal dureen akka xumurame beekame. Odeessi keessa beektota irraa nu dhaqqabe akka ibsutti walta'uunsi dhumaa waxabajjii 24 hanga 27 gidduutti biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti raawwata. Abaa'oon Shanee Gumii fi qaamni ce'umsaa walhubannoo duraarra erga ga'anii booda yeroo dheeraaf walta'umsa irratti hojjetaa akka turan hubatame. Waggaa 10 guutuuf gargar ba'anii kan turan qaamoti kunneen yeroo ammaa kana dhimmoota wal dhabdee kaasan mararratti wal hubachuudhaan gara walta'umsaatti dhiyaatanii akka jiran oduun nu ga'e ni addeessa. Qaamoti kunneen lama walitti dhufuun hojii wal hubannootiin eegalamee gara walta'umsaatti ceesisuuf hojii hojjetaniin yeroo ammaa qaama tokkotti deebi'uuf waan barbaachisu xumuratanii akka jiran ibsamaa jira. Akka odeessi nu ga'e ibsutti qaamoti kunneen waxabajjii 24 hanga 27 gidduutti biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti walta'umsa kan raawwatan ta'uun beekameera. Abaa'oo Shanee Gumii fi qaama ce'umsaa gidduutti wal hubannoon irra ga'amee fi walta'iinsi yeroo ammaa irra ga'amuuf jiru kun kaayyoon adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa walaboomte dhugoomsuu irratti akka ta'e hubatameera. Haga kora sabaattis hayyuu duree tokko jalatti masakamaa hojii qabsoo gaggeessuuf akka murteeffatan odeessi nu ga'e ni hubachiisa. Ittaanaan muummicha ministeera Itoophiyaa Dammaqaa Makonnin dhaaba OPDO qeequun dhaga'ame. Walga'ii dhaabbataa EPRDF waxabajjii gaafa 7 bara 2014 waajjira muummicha ministeeraa keessatti taa'ame irratti ittaanaan ministeera Itoophiyaa fi gaafatamaan dhaaba dimokiraasii warra Amaaraa sochii fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisanii haasaa godhan keessatti dhaabi OPDO yeroo ammaa kanatti gartuu lamaan bulaa jira jedhan. Hoggantoonni OPDO gariin mootummaa EPRDF'n kan hogganaman yoo ta'u gariin immoo adda bilisummaa Oromooti waan hogganamaa jiraniif naannoon Oromiyaa tasgabbii hin qabu. Kanaaf OPDO'n gamaggamamuu fi calalamuu akka qabu murtaa'uu qaba jedhanii jiran. Gama biraatiin odeeffannoo gahaa akka qaban kan dubbatan obbo Dammaqaa Makonnin dhaaba OPDO keessa kallattiin abaa'oo waliin warra hojjetan akka jiranii fi OPDO'n yeroo ammaa hin calalamne taanaan abaa'oon guutuu Oromiyaa akka dhuunfachuuf deemu walga'icha irratti ifaan dubbachuu isaanii maddeen keenya achirraa nuuf gabaasaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatti waajjirri Aadaaf Turizimii Adaamaa magaalaa Adaamaa keessatti duula qubee qulqulleessuu eegaluu beeksise. Haa ta'uti abbootiin qabeenyaa hedduu duula qubee sirreessuu kana duula afaan Amaaraa balleessuu akka ta'etti dhiyeessaa jiran. Biiroon Aadaaf Turizimii Oromiyaa akka ibsutti akeekni duula kanaa magaalaa Adaamaa keessatti kan argamu manneen daldalaa fuulduratti kan maxxanfaman barreeffamoota qubee afaan Oromoo dogoggoraan jiran sirreessuudha.
Akka biiroon kun ibsutti yeroo ammaa kana qubee afaan Oromootiin hedduun barreeffamanii kan jiran xixiqqaatanii kan hin dubbifamne ta'uu isaanii irrayyuu qubee dogoggoraa fi hiika kallattiidhaan kan ibsaman waan ta'eef kunneen akka sirreeffamuuf tarkaanfii fudhatame. Humnooti daldala gaggeessan garuu gochaa kana balaaleffachuun biiroon aadaa fi turizimii akka dhaabuuf miidiyaa Habashaa biyya keessa jiranitti duula bananii akka jiran gabaasaan raadiyoo sagalee Oromoo Adaamaarraa nuuf gabaaseera. Duulli kun garuu magaalota gurguddoo kan akka Jimmaa, Naqamtee, Asallaa fi kan biroo keessatti illee akka fudhatamu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa beeksisaa jira. Guyyaa baqattoota addunyaa biyyoota adda addaa keessatti kabajamaa jiru irratti hawaasni Oromoo argamuun aadaa Oromoo agarsiisaa jiru. Oduun nu ga'ee akka ibsutti hawaasni Oromoo Keeniyaa mooraa baqattoota Kaakumaa keessa jiraatan guyyaa baqattoota addunyaa kana aadaa Oromoo agarsiisuudhaan kabajaniiru. Haaluma wal fakkaatuun biyyoota warra dhiyaa keessattis guyyaan kun haala hedduu ta'een kabajamaa jira. Keessaayyuu guyyaan baqattoota addunyaa kun waxabajjii keessa biyyoota adda addaa keessatti kan kabajamu haala baqattummaa irratti odeeffannoof hubannoo gabbisuuf waggaa waggaadhaan kabajamaa akka jiru beekamaadha. Bara 2004 keessa pirezidaantii naannoo Gaambeellaa ta'uun hojjechaa kan turanii fi booda keessa mootummaa Itoophiyaa ganuun gara biyya alaatti kan baqatan obbo Okeelloo Okkaa irratti himannaan du'aa dhiyaachuun beekame. Maddeen raadiyoo sagalee Oromoo akka gabaasanitti obbo Okeelloon bara 2004 keessa mootummaa Itoophiyaa ganuun shufeeraaf waardiyyaa isaanii waliin biyyaa ba'an. Sana booda gara biyya Noorweetti hirkannaa siyaasaa argatanii biyya san keessa jiraachaa kan turan obbo Okeelloon lammummaan isaaniillee gara Noorweejiyaanitti jijjiirame akka jiru beekameera. Obbo Okeelloon hojiif gara Sudaan kibbaa deemanii otoo achi jiranii baatii bitootessaa keessa humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Sudaan kibbaatiin ukkaanfamanii gara Itoophiyaatti dabarfaman. Garee isaan waliin qabaman wajjin maakalaawwitti dararaan guddaa ergarra ga'aa ture booda kamisa darbe jechuun waxabajjii 12 bara 2014 mana murtii olaanaa Lidataatti kan dhaddacha salgaffaatti dhiyaataniiru. Dhaddacha kanarratti himannaan dhiyaates himannaa shororkeessummaan kan wal qabate ta'uu maddeen keenya gabaasaniiru. Himannaan kun yoo ragaan mirkanaa'e haga murtii du'aatti kan adabsiisu ta'uu maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Namooti biyya alaarraa mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechuuf galan hedduun abdii kutachuun gara biyya alaatti deebi'aa akka jiran ibsame. Kun kan ibsame paanaalii jimaata darbe waxabajjii 13 bara 2014 ministeera dhimma alaa Itoophiyaa keessatti waamamee ture irratti. Oduun ministeera dhimma alaarraa raadiyoo sagalee Oromoo ga'ee akka ibsutti akeekni paanaalichaa guyyaa diyaaspooraa Itoophiyaa murteessuuf waamamee ture. Haa ta'uutii hirmaattonni paanaalichaa otoo rakkooleen biyyattii hudhanii jiran hin furameen guyyaa diyaaspooraa murteessuun hiikan qabu jechuun yaada sana fudhatama dhabsiisaniiru. Keessattuu namooti biyya alaa turan hedduun qabeenyaaf beekumsa isaanii fudhatanii biyya isaanii misoomsuuf wayita carraaqanitti gufuun hedduu isaan mudachuu paanaalii kanarratti ibsamee jira. Kanaadaarraa biyyatti kan deebi'an obbo Abaatee Faanta'ee akka ibsanitti yeroo ammaa kanatti malaammaltummaa haqa dhabuu bu'aa bayii fi rakkinni siyaasaa biyyattii keessatti hedduu hammaachaa jira. Kanaaf akka isaan ibsanitti namooti diyaaspooraa hedduun biyyattiirraa abdii kutatanii gara biyya dhufanitti deebi'aa jiran. Mootummaan Itoophiyaa garuu hagayya 22 guyyaa diyaaspooraa godhee kabajuuf sochiitti akka jiru keessa beektonni nuuf ibsanii jiran. Oduu isaatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan tura. Digatin nu hankaat, liyoolin nu hankaat, dallaa lamaanii achuman nu hankaat. Oromiyaa Abarru. Qophiin kun qophii hundee keessatti wixata dhufuu qabee walittaansuudhaan kan isiniif dhiyaatu. Kaayyoon qophii kana gosoota Oromoo qubsuma gosoota kanaa fi hidda latiinsa isaanii walittaansee isiniif dhiyeessuudha. Gosooti Oromoo Oromummaa ijaaran eenyu fa'aati? Booranaa, Garrii, Gujii, Karrayyuu, Ituu, Arfanqalloo, Arsii, Raayyaa, Wambaraa, Maccaa, Tuulamaa. Gosooti Oromoo kunneen kanneen Oromoo ijaaran. Oromiyaa Abarru. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Qophii hundee. Kamoltan dhaggeeffattoota keenya qophii hundee har'aa keessatti waa'ee hidda latiinsaa isinitti himna. Hidda latiinsaa kan namaa jechuudha. Oromoon akkamitti hidda latiinsaa isaa lakkaa kan jedhu yaada bu'uuraa tokko tokko kaasuufi.
hidda latiinsaa kan jennu yeroo sabni tokko yookaan namni tokko bakka jirurraa dugda duubatti deebi'ee haga danda'e karaa irra dhufe lakkaatuu danda'uudha. Hiikaan hidda latiinsaas namni tokko of duubatti deebi'ee waan sanyiinsaa keessa darbe lakkaa'ee wal qabsiisuu danda'u isaati jechuudha. Qormaanni seenaa hidda latiinsaa sadarkaa sadiitti qoodee ilaala. Tokkoffaa kan afoolaan daddarbu. Afoola yeroo jedhamu kan afaaniin dhalootarraa dhalootatti daddarbu jechuudha. Lammaffaan immoo namoonni tokko tokko kan fedhii isaaniitiin kaka'anii hidda latiinsaa galmeessuun qindeessanii barreeffamaan kaa'anidha. Inni kun kan barreeffamaan darbu ta'a jechuudha. Sadaffaan immoo tilmaamaan bara 1500 irraa eegalee keessattuu biyya Awurooppaa lixaa fi booda immoo biyya afaan Ingilizii dubbatan keessatti qormaan hidda latiinsaa bifa ammayyummaa fi saayinsummaatiin sakatta'amuu yeroo jalqaburraa kan ilaaluudha. Qormaanni latiinsaa kan sadarkaa sadaffaa irratti eerame kun dhabiinsa qaroominaarraa kan ka'e haga yeroo dhiyootti Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti ittiin hojjetamne. Biyya Hindii keessatti warri biyya bulchan hidda dhalootaa isaanii kan itti lakkaawwatan mootota biyya isaaniiti. Mootonni kunis bilisaa fi kabajamoo yookaan immoo kan sadarkaa guddaa qaban akka ta'anitti fudhatamu. Yeroo kana latiinsa sirrii hin taanee fi kan callisamee uumame ta'eetu mul'ataa jedhu warri qorannoo gaggeessan. Biyya keenya Oromiyaa cinaatti kan argaman warri Habashaas seenaadhuma akkasii qabu. Seenaan isaanii mootii Salamoonitti akka hidhata qabanitti fudhatanii mootittiin Saabaa Minilik tokkoffaa waliin hidhata akka qabduu fi dhaloonni isaaniillee achirraa akka madde fakkeessanii seenaa hin jirre kan barsiisan fageenya otoo hin taane dhiyeenyatti ni beekna. Keessaayyuu warri gita bittoota Itoophiyaa seenaa hidda dhaloota isaanii Salamoonitti hidhaa fi achiinis akka maddan himata akka turan ragaa guddaa waamuun nun barbaachisu. Kun garuu seenaa qabatamaan kan mirkanaa'ee miti. Haaluma warra Habashaa keessatti mul'ate fudhachuun mootonni tokko tokko latiinsa sanyii isaanii Oromootti galee waan argameef latiinsa ofii faayidaa siyaasaaf jecha gara Solomoonitti harkisaa akka turan seenaa darbirraa hubachuun ni danda'ama. Hidda dhalootaa warra Roomaa keessatti fakkeenyaaf jagni yeroo hunda waaqatti lakkaawwata. Bara 1100 hanga 1500tti haalli qorannoo latiinsa hidda dhalootaa kan irratti xiyyeeffate sanyii moototaa beekamoo ta'an irratti ture. Kunis faayidaa lafaa fi ashuuraa argachuuf mootota isaaniitti lakkaawwatu jedhama. Kana malees faayidaa siyaasaaf illee dhimma itti ba'aa akka turan seenaan ni mirkaneessa. Bara 1500 qabee biyya Awurooppaa keessatti ammas haalli qorannoo hidda latiinsaa jijjiiramaa waan dhufeef haalli yeroo san ture jijjiiramaa dhufe. Sababni isaas sirni fiiwudaalizimii kufaa dhufee lammiin haaraan biqiluu eegaluurraayi. Yeroo kana haalli qorannoo hidda dhalootaas jijjiiramaa dhufe. Duraan warri cunqurfamaa turanis hidda dhaloota isaanii himachuu jalqaban. Duraan warri cunqurfamaa turanis yeroo waan argataniif hidda dhaloota isaanii himachuu jalqaban. Kana faanas hidda dhaloota haaraan uumamuu eegale. Waa'ee hidda latiinsa Oromoo yoo laalle jaarraa 12ffaa hanga 14ffaatti jijjiirraa hawaasaa faana hiddi latiinsaallee jijjiirama akka dhufe hubanna. Oromoon jiruu isaa keessatti dhimmoota akka baay'ina uummataa, gaa'elaa, xiqqeenya qabeenyaa fi siyaasaadhaan kan ka'e gosa manaa fi balbala akka uummatetti dubbatama. Haala akkanaarra kan ka'es gosoonni tokko tokko bifa adda ta'een Booranaaf Baarentummaa akka abbaa isaaniitti ilaaluu jalqaban. Siyaasni baallammii lamaan kanaan gaggeeffamaa tures gama hundaanuu haala jiruuf jireenya Oromoo jijjiire. Akkasumas aadaa Oromoo waliin kan wal qabate saboota biraa ofitti qabuu fi ofitti makuunis jijjiirama haaraa dhalchuu danda'eera kan jedhu jira. Sochii fi falmii baallammii lamaan kana booda gosoonni duraan haala kanaan ala jiraachaa turan bifa biraatiin jiraachuu eegalan.
haala akkasiitiin Oromoon bulchiinsa siyaasaas ta'ee latiinsa hiddasaa Booranaaf Baarentuu jedhee akka qoodetti himamaa jira. Haa ta'uti hiddi latiinsa Oromoo warra mootii ta'an qofaarratti kan xiyyeeffatee miti. Akka fakkeenyaatti kan armaan olitti ilaalle xindaa yookaan tiyoorii hidda latiinsaa yoo ta'eyyuu Oromoo biratti garuu akkuma jirutti hojjeta jechuu miti. Namni fedheyyuu hidda dhaloota isaa yeroo himatu fageessees yookaan dhiyeessees himachuu danda'a. Kunis faayidaa adda addaarraa ka'uudhaani. Kanaan alatti jijjiiramni yeroo fedheyyuu hawaasa tokko keessatti gaggeeffamu haala waliin jireenya isaa haa ta'u gamtoomina hawaasichaa ni jijjiira waan ta'eef hiddi latiinsaa kunis kanuma waliin jijjiiramuu danda'a. Fakkeenyaaf Oromoo keessatti namni tokko yoo guddifame yookaan moggaafame hidda dhaloota isaa kan lakkaawwatu kan warra isaa guddifateeti malee kan warra isa dhalchee yookaan dhaleerraayii miti. Namni Oromootti moggaafame tokkos hidduma gosa moggaaseetti lakkaawwata. Kanaaf haala haarawaa akkanaatiin hidda dhaloota lakkaawwachuunis jijjiirama hawaasa keessatti mul'ateedha jedhama. Kanaafuu sabni addunyaa kamiyyuu waa'ee uumama isaa fi latiinsa dhaloota isaa ganamaa irratti waan ofiin jedhu qaba. Haa ta'uti waa'ee latiinsa ofii guutumaan guutuutti beeka yookaan immoo himuu danda'a jechuu miti. Waa'ee latiinsa ofii hammuma beeku hima namni kamiyyuu. Garuu waanni dhugaan tokko jira. Hidda dhaloota saba tokkoo kaa'uudhaaf waliigaltee manguddoota sabichaa irratti hundaa'uun barbaachisaa ta'a. Kunis yaadawwan adda addaa wal bira qabanii xiinxaluudhaa fi madaaluudhaan akkasumas walitti fiduu fi walitti araarsuu fi wal simsiisuudhaan hojjetamaa jechuudha. Qophiin har'aaf qabnu asumaan xumuramaa haga torbeetti nagaan nu tura. Qophii fayyaa hawaasaa. Qaamsa torbee kana keessa imeeliin dhugaan keessaa tokko waa'ee dhimma fayyaa irratti kan xiyyeeffate gaaffii maalummaa dhukkuba garaachaa gaafatudha. Maamilli keenya halkamaa hundee ergaa isaanii keessatti garaachi maal akka ta'e, dhukkubni garaachaa immoo maalirraa akka dhufuu fi akkamiin akka fayyan gaafatan. Nutis gaaffilee kanaaf deebii kan ta'u kuusaa odeeffannoo keessaa gaaffiif deebii Dr. Dhufeeraa Makonnin irraa kan arganne akka armaan gadiitti qindeessinee jirra. Garaachi maali? Kan midhaan namaa daakee bulleessee dabarsudha. Akkuma qaama sakaaniyyuu garaachi sinuma dhukkubsatti. Yeroo baay'ee garuu dhukkubni garaachaa nama baay'ee irratti uumamu isa gastritis jedhamee afaan Ingiliziitiin beekamu. Yookiin immoo peptic ulcer disease jedhanii yoo inni madaa'e jechuudha. Walumatti qabaatti yommuu inni madaa'u yookiin immoo in ori'a, in diimataa kanarraa kan ka'e dhibee garaachaa mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'a jechuudha. Dr. Dhufeeraa, garaacha maaltu dhukkubsa? Waan baay'eetu dhukkubsuu danda'a. Keessattuu quncisee madeessuu kan danda'ani waan baay'ee jira. Saayinsiin garuu kan sirriitti irra geesse waan lamaan tokkodha. Isaan keessaa tokko baakteeraa lubbuu qabdudha. Baakteeriyaan kun H. pylori jedhamti. Dhibee garaachaa kana fiddii. Lammata irratti immoo dawaa yookiin qoricha dhibee adda addaatiif fudhatan keessattuu dhibee isa qaama nama nyaatu kana jilba nama nyaatu dugda nama dhukkubsu jedhamanii kiniiniin kennaman jiru. Non-steroidal anti-inflammatory jiran afaan Ingiliziitiin. Yeroo baay'eedhaaf fudhatama qorichi kun yeroo baay'eedhaaf yommuu fudhatamtu garaacha kanan quncifti jechuudha ishiinis. Nyaanni akka inni ori'u godhaa yeroodhaaf si dhukkubsa garuu quncisee madaa garaachaa badaa namatti hin fidu. Haa ta'u malee nyaanni tokko tokko garuu garaachi kun akka dafee ori'ee yeroodhaaf nama dhukkubee guyyaa 2-3 keessatti rakkina fiduu waan danda'u nyaanni tokko tokko ma fida. Fakkeenyaaf akka nyaata biyya kanaa keessatti isuma mi'aa qabu jechuun spicy food kan jedhaman kun waan akkasii hin fidu. Dhugaatiinis
garaachi yeroodhaaf namatti fida. Bunnis immoo waan akkasii kanarratti fida jedhamee saayinsiin xinnoon dubbata garuu madaan fidan. Kan madaa fidu yeroo baay'ee ishii baakteeriyaa H. pylori jenne kanaafi dawaa sun. Fakkeenyaaf namni tokko immoo sigaaraa warri xuuxan fa'aa waan akkasitti saaxila ba'u. Hin qunca'asii yeroo baay'ee sababa adda addaatiinis madaa irra taanaan sigaaraa xuuxa taanaan dafeen fayyu. Madaansaa sun hin tura. Asiidileen garaacha namaa keessa jiran heddumachuun dhukkuba garaachaaf waan gumaachan qabu. Sirriidha. Baakteeriyaa kanas taate dawaan sunis yeroo baay'ee maal godhu garaachi keenya asiidii kan baasu jira. Asiidiin suni akka dhaqeetiin quncisu saaxilatti baasu isaan kun jechuudha. Asiidiin kun hydrochloride HCl jedhamti. Isheen akka dhaqxee garaacha qunciftu saaxila baasu warreen sittime kun. Kanaafiyyuu asiidiin suni sakiriishinii isaa akka dabalu. Ijaa godhaniif inni immoo galmalee waan barbaadamu olitti maddeera taanaan garaachi humna isaatii ol ta'aa hin qunca'aa hin madaa jechuudha. Akka aadaatti aannan garaachaaf qoricha akka ta'etti fudhatama. Kanarratti maal jettu? Sirriidha. Aannan amma asumaayyuu yommuu dhibamaa keenya yaallu gaariidha dhugeennaa fooyya'ee jedhu. Saayinsiin garuu hin deeggartu. Maaf hin deeggartu? Isaan amma gaarii dhammuudhaan aannan yommuu liqimsitu sitti qabbanaa bu'a miti. Isuma qabbanaa'u sun ilaalaniit malee takka turee maal akka fidu hin beekan. Noormaalii aannan baay'inatti iyyuu kaalsheem kan jedhamu of keessaa qabdi. Kaalsheemiin kun immoo akka dhibeen garaachaa ittuma cimu godha malee badaa hin fooyyessu hin fayyisu. Kanaafuu saayinsiin aannan namatti cimsa jedha malee namatti fooyyessa hin jedhu. Namni garuu nutti fooyyesse jedhu akkuma sitti mejaa qabbanaa gadi bu'uuf waan itti fooyyessetti fakkaateetu malee dhugaansa garuu akkasuma. Namooti bassoo garbuurraa hojjetame dhugan ni jiru. Kun waan gargaaru qabaa? Qarqaaruu hin danda'a. Amma yommuu waan akkasii kana dhugdu itti maxxanaa darba waansa. Yommuu itti maxxanaa darbu sun iddoo madaa'e sunittis dhaqee hin maxxanaa xinnoo yeroodhaaf hin qabbaneessaa asiidiin sunis illee dhaqee iddoo madaa'e sunitti ammas itti dabaluurra dhaqee bassoo sunirrallee ooluu danda'a. Kanaafiyyuu yeroodhaaf bassoon sun lafa madaa sunirra yommuu dhaqee itti maxxanu waan itti fooyyessuuf fakkaata. Yeroodhaaf waan akkasii kennuu danda'uuf dhugaa ta'uu qabanillee. Yeroo tokko kanneen nyaata lagatan ni jiru. Kun dhiibbaa maalii qaba? Dhibee garaachaa jechuun amma garaachi ni jira. Itti aanee mar'immaantu jirti. Madaan garaachaa jedhamee kan beekamu kun yookiin garaacha suma guddaa midhaan daakuu ta'a yookiin immoo mar'immaan ishii xinnoo ta'uu danda'a. Garaacharraa asii gadee kan midhaan dabarsitu doodinem jedhamti. Madaan sun yookiin doodinemii irra ta'uu ni mala yookiin immoo garaachumarra ta'uu mala. Yoo mar'immaan ittiin madoofteetti ta'e yommuu beeloftu sitti cimaa, yoo midhaan xinnootti nyaatte sitti fooyya'a. Yeroo baay'ee halkan fa'aa hirribarraa nama kaasaa inni lapheesii gubu sun gara dugdaafaatti si guba. Yoo garaachi inni midhaan daaku qunca'eera ta'e immoo yeroo baay'ee midhaan yoo nyaattu sitti cima dhibeensaa. Yommuu beeloftu si wayya jechuudha. Kanaafiyyuu adda dhagaa. Mallattoo tokkoon dhibamaan kan namarraa himurraa ka'ee mar'immaan ishii calqabaatu madoofte moo garaacha isa midhaan daakutu madaa'e jedhamee addaan baafachuu hin danda'amu. Dhibbaa dhibbatti addaan baasuu fi qorannoo adda addaa gochuun namarra jira jechuudha. Qorichi isaa maali? Lachan saatiifuu tokkuma garuu maallaa dhumarratti yoo gaastiriik alser yookiin immoo kan garaachaa yoo ta'e yeroo baay'ee sirriitti cimsamee ilaalamuu qaba. Maaliif dafeetiin fayyuu kana biraanis immoo dhibeen rakkisaa cimaan kan ta'e kan akka kaanserii faallee takka wal fakkaachuu jaamaluuf isa sirriitti addaan baafachuun barbaachisaadha malee akkuma garaacha jedhamee isa beekamuun taanaan lachuutiifuu dawaan itti fayyadamnu qorichitti qarqaaramnu tokkuma. Yeroo baay'ee namoota nyaata isaanii dhiyaatu irraa akka qabaman himatu. Nyaata akkamiitu dhukkuba garaachaaf nama saaxila? Nyaanni adda addaa madaatti saaxila hin baasin malee akka garaachi keenyi sirriitti dafee ori'ee yeroodhaaf itti toluu baatee wanni jedhu kun saayinsiin illee hin deeggara.
nyaata akkami kan jedhumo waan akkamiin mi'aa yookiin immoo akkaataa inni itti hojjetamillee sirrii kan hin taane taanaani dhugummaas qaba of keessa. Dhadhaaf cooma nyaachuun yoo dhiibbaa qabaa? Mallattoo dhibeesaa sitti cimsa. Maaliif yommuu akkasumatti illee yaaddu ofiisaa dhukkubsatee deebi'ee waan ulfaataa akkasii kana daakuun itti cima. Kanaafiyyuu namatti hin cimsas immoo. Dhukkuba garaacharraa akkamitti fayyu? Qorannoodhaan irra gahamee madaan yookiin garaachi yookiin immoo duodenamiin sun madoofteetti taanaani baakteeriyaa shiinsiin jedhe sun dhiiga keessatti yookiin immoo waan tokko daanfaa dabalatee qorannoon godhamee ishii mul'atteetti taanaani ishee balleessuudha. Dawaa qabdi. Isheen baddeetti taanaani hin fayya. Ishee balleessuu faana immoo deebi'amee kan asiidii sila dubbanne sun akka asiidiin sun sirriitti hin baane kan godhu dawaan jira. Yeroo dheeraadhaaf fudhatama fakkeenyaaf akka torban 6 walitti aansee fudhatama. Walitti aansamee fudhatameera taanaan madaan sun hin fayyaa takka fayyeera taanaan fayyeera deebi'ee immoo ammas qabamee dhukkubsachuu hin danda'a namni tokko. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti namni 100 keessaa hanga 85% ta'u baakteeriyaa kana baatanii jiru qaama isaanii keessatti. Nama hundaarratti dhibeen fiddu ishiin nama tokko duwwaarratti fiddii warri garaachi isaanii madaa'e duwwaa fudhachuu qaba malee namni hundi qoricha fudhachuu hin qabu ishii balleessuudhaaf. Garuu uumamaan qaama namaa keessa jira. Nu faanaan dhalattu garuu boodumarra nutti dhufti ijoollummaarraa kaaftee keessattuu qulqullina faana qabeenya faana jireenya faana namatti baay'atti ishiin. Hiyyummaan baay'ateera taanaan baakteeriyaan kun namatti baay'atti. Garuu gaastirik alserii yookiin duodenam alserii fiddeetti taanaan qorannoon alserii agarsiiseera taanaan dhiiga keessatti immoo baakteeriyaan sun mul'atteetti taanaan dawaa suniin fudhachuu qabu. Daawaadhaan yoo dadhaban maal gochuu danda'ama? Garaachi kun takka yommuu madaa'u galmalee dhiiga. Dhiiga sun dhaabuudhaaf dafaniitiin operaasiyoonii ta'uu qaba. Innis immoo yoo dura yaalliidhaan dawaadhaan dadhabame dhiiguun sun itti fufe achii booddee gara operaasiyooniitti deemuu qaba. Takka immoo iddoon madoofte sun hin uratti. Perforation jedhan. Kanas daftee lafa dhurate sunis duuchitee waan sirraa qabus sirreessuu jechuudha. Kan gara biraa immoo operaasiyooniitti kan nama deemsisu akkuma beekamu yommuu waan tokko madaa'u dhumarratti madaan sun hin gogaa walitti shuntuuraa. Hin shuntuure taanaan karaa midhaan darbitu sun immoo hin dhiphatteetti taanaan midhaan nuti nyaannu sun karaa darbu dhabaa. Yeroo dheeraadhaaf asii olee nama deebisaa waan akkasii yeroo dheeraadhaaf nama rakkiseera taanaan isa karaa dhiphate sunirraa gara biraatti maqsanii jallisanii operaasiyooniidhaan sirreessu jechuudha. Walumaa galattiyyuu waan akkasii kun jira taanaan sirriidha operaasiyooniidhaan hin sirraa. Dooktar Dhufeera maal nama gorsitu? Nama ilaallatu bira deemanii yaalamuu qabu tokko gorsa akka gaarii fudhatanii midhaan maal akka nyaachuu qaban yeroodhaaf maalirraa akka lagachuu qaban waanumti lubbuu irratti rakkina fidu garaacha kana wajjin wal qabatee mallattoon isaa maal akka ta'e gorsa sirriitti fudhatanii dawaas immoo sirriitti fixanii achii booddee waan hunda hordofu taanaan hin fayyu. Hin dhugda taanaan fayyuunsaayyuu baay'ee turas hin fayyus. Sigaaraa hin xuuxa taanaan hin fayyus. Kanaafiyyuu danda'ama taanaan waan akkasiirraa sirriitti of eeguu qabu jennee gorsa fa'aa kennuu jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa akkuma gaaffiif deebii Dooktar Dhufeeraa Makonnin irraa hubachuun danda'amu garaachi namaa dhukkubsachuuf sababa kan ta'an waan hedduu jira. Kanneen keessaa dhugaatii alkoolii hedduminaan dhuguu, tamboo xuuxuu, daawaalee tokko fudhachuu, nyaata mi'eessituu hedduu of keessaa qaban nyaachuu fi kan kana fakkaatudha. Dhukkuba garaachaa daawaalee ogeessi namaa ajaju gargaaramuun akkasumas yeroo tokko ogummaa baqaqsummaatiin fayyuun ni danda'ama. Bakka jirtanitti fayyaa keessaniif xiyyeeffannaa kennuu hin dagatina. Waan nu dhaggeeffattaniif fayyaa ta'a.